السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رفتوتا في كبجمتو تجي كم جرتو نجاكي سني أنا نجاكوتي قلت ربي قد الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله رب العالمين نجاكية اسني اللي بكافي إلا فجرتني ربي النجا اسني التات أو ربي نجا اسنا أقولو فياسني فاكنو سنين جتشا كرسكي بحجرة مالين دي بتلفتشون كسني أولامو دوغاد بتشولافي مجاهنا بيكتري namni hin beekne jiraame Jaafarii kana Jaafar koomedii jechuudha. Namni hin beekne ni jira jedhee yaaduani inna dhugaa dubbachuudhaaf mee ilaalamee wallahi jechuun subhaanallahi alazim dhugaa dubbachuudhaaf baay'eedhuma tokko garaana nyaate jechuudha wallahi inna namni baay'een keessan ni beektanii tokko mee beeka hin beekne jiraate isin ibsa jechaara waa inni ta'e dhugaa dubbachuudhaaf inna amma dura mucaan kun baay'ee tokko nama taphata inuma koomedii haga jedhamu gahee bakka yaani nama rugaan wanni jedhu jechaadha. Egaa Jaafar koomedii kana namni hin beekne ni jirtan jedhee yaaduani dhugaa dubbachuudhaaf isaa duraatiif isaa ammaa wal bira qaba laala guys. Subhaanallah yaa Allah maaltu akkana isa godhee isa jijjiirechuu yaani jechuu dandeettanii maybe namni yookiin waa inni keessa darbeef waa inni amma keessa jiru namni hin beekne jechuu dandeettanii jechaadha waan kana jecha kana yaani kun gaafii sammuu keessatti uumuu danda'a. Inna dawaa inni ta'e ka isin himutaa jechaadha guys namoota hin beekneef inna amma dura mucaan kun biyya ormaati keessa jechaadha namoota fakkeenya rakkatan karaarraa kaasaa ofi qaba bakka yaani obboleessaa fi abbaa waa hunda namaa ta'a ture jechaadha guys ormummaa qofaan bakka rakkataa arge bira hin darbu gargaaraa ture jechaadha. Biyya ormaa ofii keessa yaani ofii biyya ormaa keessa ta'eeti akkasitti nama gargaaree jajjabeessaa ture jechuudha. Inna yeroo sanitti namni keessa itti hinaafee maal jedhee maaf inni akkana qabaataa ta'e maaf inni akkana gara laafessa ta'e maaf inni akkanatti nama taphatu ta'e akkanatti bakka nama qumna garanyaa ta'e akkamitti nu caala jedhanii subhaanallah jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokkollee wanni nama kana an aga bakka nama iyyuu amanuu dhiiseera iyyuu wallahi an jechaadha. Akkasuma jenna gama bira maal jennare inna akkasitti qoricha na nyaachisan jedhe qoricha na nyaachisaniiranii namoonni baay'ee akkanaan jedhanii namni baay'een akka kanaan jedha hatta mana yaalaatu deemee qorichi kiyya dhabamee jedhe guys subhaanallah inna akkasi qoricha nyaachisaniiti isa kana kun isaa duriitiif isa amma wal bira qabdanii wal haltan guys dhugaa dubbachuudhaaf baay'eedhuma tokko garaagarummaa qaba jechaadha akka malee uqqate akka malee maal jedhe inna akka kana jira jechaadha. Amma maal jechuun fiidiyoon kana fakkeenya ajandaalee godhadhee raasuu filii osoo hin taane yaani dhaamsa haga beekurraa waa tokko fakkeenya hawaayee kanaan wal qabatee illee waan ofinnaan yaani muudannoo dhugaa lafa jiru tokko isa kanatti isiniif qoode namoonni wantoota akkana kan dalaydanii irra akka of qusattan isiniin jechuudhaaf jechaadha inna waa'ee san bira yoo osoo hin geenne jechuudha guys dhugaa dubbachuudhaaf akka rabbiin isa fayyisu mucaa kana du'aa godhaaf hundi keessanuu rabbiin isa fayyisu wallahi sihirii jechuun shayxaana wama takka wama humna hin qabu yeroodhaaf yookiin namoonni jedhaman humna hin qabu rabbii ofiitti baqatanii waan rabbii bakka yaani quraana qara'anii maal jedhanii garuu ammoo hin danda'ani wallahi rabbi nama gargaaru malee hin danda'an maal jedhamu kun shayxaanii ammoo nama dhoorgiti jechaadha. Rabbiin tokko jeessa haa fayyisu rabbii ila wallahi fayyisee namoota silaa dura itti naafaa turasanii hundaa ol godhee wallahi rabbii isaa haa mul'isu bakkalcha barii godhee rabbii isaa haa mul'isu jennaani inna maaltu tasini fakkaate waa'ee dhuma kana wal qabata sun yaani waa'ee kana fakkaata inna obboleetti abbaa kiyyaa takka abbaan manaa irra fuudhee yaani masaanu dhugaa dubbachuudha isii dura fuudhee taan dura fuudhaan hin beeku waan kana waan ture waan ta'eef inna akkasitti masaanuun takkittiin tabiraatee takkitti ammootiyyuu obboleetti abbaa kiyyaati jechaadha abbaa kiyyaa inna akkasitti gara kaan masaanuun tun bakkaatti gubatte masaanuu fi tanatti tuun jechaadha obboleetti abbaa kiyyaa tana osoo tana tuun inna akkasitti gubattee maal jettee isii fi soddaatii walii galan
isni galtee obboleetti abbaa kiyyaatii fi soddaati isii baay'ee tokko wal jaalatanii walii galan jechaadha. Subhaanallah namni kamuu namoo kinnaan fuula rabbii deemeera rabbi itti araaramu. Inna akkasitti gara kaan bakka akkamitti isaan waan bakka akkamuu adda baasa akkamitti bakka isaan waan adda baasee jaarsa kiyya kana dhuunfadhee bakka isaan kana ma akkamitti ajjeesamee amma jettee haadha jaarsa ofiitii fi masaanuu ofii ajjeechaatti muratte jechaadha. Masaanuun tuun jechaadha. Inna akkasitti gara kaan osuma akkasitti walwanni jedhani seerii kanatti goote. Isni galtee seerii kana seerii jabaatti goote guys. Subhanallah rabbiin shayxanaallee humna kennee jira. Haga guyyaa dhumaa shayxanaafillee humna kennee jira. Shayxana jechuun kan hojjaa rabbiin wallahi nurraa asii haa qabu. Dhugaa dubbachuudhaaf waa hunda numa ka ofi dhiyeessu numa ka ofirraallee fageessu. Maal jennaan yoo gama rabbii baqanne wanti biraa nun argatu. Yoo ammoo gama rabbii baqachuurraa yaani baqa haphannee wanni jenne wanni kamuu numarratti qubataa jechaadha. Inna akka nurratti qubanne quraan rabbi jabeessaa wallahi rabbi nuuf haa laaffisu. Anuma mataa kee wallahi baay'ee tokkorraa wanni jedhee jira waa'ee wanni kana garuu ammoo rabbiin wallahi rogaan nama baratee barsiisus rabbina haa godhu. Inna kasanii osuma akkasittuun jedhanii seera jabaatti goote namttiin tittuni soddaatii ofiitii fi masaanuu ofiitti goote jechaadha. Ergasii booda ta'isii itti godhu jirtu tuni ta'itti godhamte isni galtee obboleettii abbaa kiyyaati isni jedhee jira. Tun immoo tiyyuu masaanuu isiiti. Isni galtee akkasitti isaan lama kanni ajjeesuu muratteetti isni masaanuun tuun jechaadha. Isaan lama ajjeesuu muratteetti soddaatii fi masaanuu ofii. Ergasii booda mootii abbaa manaa ofii dhuunfachuu barbaaddeeti jechaadha. Akkasitti gara kaan bakka dhibamanii oduma isaa dhibaman bakka of baree guddadhe dhaladhee of baree guddadhe isni galee. Inna inuma dhibamanii dhibee isaaniin argamu inuma dhibamanii ergasii booda bakka gara kaan akka yaani mana yaalaa kan dhibee isaaniin beekamu dhibee isaanii malee bakka yaani dhukkubbii isaanii malee dhibee isaanii hin argamu. Isni galtee attan ammayyuu Jaafariin kun waan kana wal fakkaatu mana yaalaa dhaqee dhibeen kiyya dhabame jedhame garuu ana dhukkuba dhibeen kiyya ni dhabame jedhe. Maaliif dhibee sihiriitiif dhibee shayxanaa mani yaalaa hin argu hin beeku jechaadha. Kana quraana rabbiitii fi dawaalee garaagaraatiin fayyadaman malee. Inna akkasitti gara kaan osuma akkana jettu namittiin tun gara kaan booda amrii rabbii irra dhuftee guyyaatti geettee jarri lamaanuu du'an wal duraa duuba du'an ta'ee yaani walumarra du'an ta'ee ani hin beeku. Inna walumarratti du'anii fuula rabbii deeman jechaadha. Rabbitti araaramu. Ergas waluma duraa duuba deeman natti fakkaata. Waluma duraa duuba du'an. Inna akkasii diqqoo waan ture waan ta'eef irraan fedhe. Inna ergasii booda namittiin tuun ta'a silaa qaraa ajjeesuutti muratte gargaa isiin badhattee fi miramu namni hundi irraa deeme jaarsa kophaa isaatti argatte. Inna kophaa isaatti argatte gargaa isii bakka fataa itti jiraachuu barbaadde. Haga jiraattellee jiraatte ammoo tiyyuu xiqqoollee taatu erga isaan biraa boqotanii booda jiraatte xiqqoollee taatu. Inna ergasii booda gargaa isiillee qabaan rabbii irra dhufee mire rabbiin barsuuta deema malee waan nama dhiisu. Wallahi suuta deema malee inni nama hin dhiisuuyyuu jechaadha. Nama haqa qabu tokko irraa kafala. Inna akkasitti gara kaa isiinillee osuma bakka fata jettee osuma jiraattu guyyaa kaan dhibamtee chaasinis dhibamtee dhibee biraa osoo hin taane dhibee tama fuudhu dhabamsiise rabbiin. Bakka tama ga'ee kootu jedhuuni dhibamsiise jechaadha. Innaa gara kaan achi booda biyyatti irdaataa kana fudhatanii biran beektani. Irdaataa gargaarsa kana innaa gargaarsan deemteedhaan subhaanallahi deemtee gargaarsa kana fudhachuuf deemtee achi gara kaa isii ufin beektu kaan makaanii kukkufaatu kaan makaanii bu'aatu deemte rabbiin salphisee fudhachuu jira bara salphisee akkasiin nama salphiftee akkasitti yookiin nama asaqaayaa turte salphisee isii fuudhuuf. Inna akkasitti gara kaan bakka achi kuftii as buutii namni maal taasisa namitti maal taate fayyaan qabdu jedhaan ofirraa darba.
isni galte ufirraa darba namni isii garuu ada machiin du'aatti seente yani olii garraatu jirti. Achi kuftii achi buutii nama kaane buutii kana buutii sani buutii osoma akkazetu jettu ijoolleetii akkana jettiidhan subhaanallah sila maal taate attamaasa dhukkuba maal taate dhanuu gaafatanii ijoolleetii bar waanuma ta'uu beekaa hin jiru isi irraanfattee malee bar irraanfatte kaama dura godhaa turte san kaama dura kunnaan nama cannaqaa turte san irraanfattee jirti dagattee jirti jechaadha garuu rabbiin isiif hin daganneessu hojii isii hin daganneefi jechaadha innaa kun caafii numaayyuu kun caafii isaati kayo ammootii gara fuula isaa deemteetiin jette kana caaloo ka eeggatu shakkii hin qabu jechuudha na akkasitti gara ijoolleetii waan ta'u barbeekaa hin jiru naam jette ergasii gara kaamarree osoma akkasitti jettu gara kan booda yani baqaatu dhufteetuma duute namitiin isni galtee duutee jechuudha walumaa galatti akkasiin jechuu barbaadu wallahi dhugaa dubbachuudha jennaan nama hin miidhina guys yeroo hundaa deebiidhaan kanuma isiniin jedha kufaatii namaatti toonni hin jedhina seerii mee amma walitti godhu maaltu gahe wallahi ana fakkeenya ija kanaani wallahi billahi nama takka amanuu dhiisee jedhan ولا هرياتية ولا أولاكية ديمي بنا ولين نوغا ولا هرياتية بقى ولين بولي ولين كيسكية اتمادي بقى وهند كي اتبافدي بقى يعني ولين جراد والله أنما تكو أمانو إيسيرا غايس لغاد بچو راجن أنا فكيها في أما فكيها في جافري كنا كغالا فتي إنو يناني هريوتا مساتي كسولي نياتي لغي تو مجرئتو akka kan isa galaafatee jechuudha guys mi amma maaliif barbaachise kun wallahi maaliif barbaachise nama tokko yookiin akka qabu yoo argani namni yoo maqabaate homa jiraate no fayyadami yoo qabanne yoo injiraanni maaltu no fayyada wanta no fayyadu jiru bar liqeeffatullee isni galte yoo qabaate isin fayyada irraa liqeeffatanillee yoo yookiin ammooti yoo dhabeeyyuu naa kenni yoo jetteeno yoo qabaate fi yoo ufiitti hoo jiraate si fayyada jechaadha namni dhugaa dubbachuudha jennaan garuu ammootiyyuu mee akkamitti isaa kana mee akkamitti subhaanallah alazim wallahi ani beeku bicha auzu billahi min shaytaani rajiim bicha wanti jedhullee hin jiru waan biraa wallahi rabbiin isaa fayyisu guys rabbi isaa fayyisu du'aa godhaaf hundi keessan isin jedha maybe namoonni waa akkana gochuu barbaadani wallahi billahi boruu keessa yaadadha amma namitti tuwaan goote raanfatte nama keessa salphattee kuni ku akka sareeti ufirraa ari'a ufirraa achi darbaa ku achi darbaa osuma jettu booda deebite gama fuula rabbiidha deebite jechaadha isni galtee garuu gaafa cilatte kasii eeggatu rabbitu beeka isni galtee kanaaf jabaadhaati wallahi haqa namarraa of eegaa nama zulmuurraa of eegaa nama miidhuurraa of eegaa isni jechuun barbaada nagaan naaf tura fayyaa ta'a assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaa rabbii keessanaaf tura bye bye